naannoo Oromiyaatti lafti heektaarri miiliyoonni 11.6 oomishamerraa callaan kuntaal miiliyoonni 337 ol akka eegamu ibsame. Ministeeronni fi gaggeessitoonni dhaabbilee garaagaraa godina Baaleetti hojii misooma qonnaa daawwatan. Saganticha irratti kan argaman deetaan ministeera qonnaa Dr. Mallas Makonnin akka dubbatanitti inisheetiiviiwwan qabannee hojjechaa jirru keessaa inisheetiiviin qamadii isa tokko erga oomishuu jalqabnee yeroodhaan oomisha sassaabaa jirra jedhan በሀገር ደረጃ ካሉን ኢኒሼቲቮች መካከል አንዱ የስንዴ ልማት ኢኒሼቲቭ ነው። ስንዴን በመኸር በመስኖና በበልግ ቀደም ብሎ በአመት አንዴ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሁለቴ ልናመርት እንችላለን። በአሁኑ ሰዓት በእነዚህ ኢኒሼቲቮች በሁሉም አካባቢ በመሰራቱ አመቱን ሙሉ ማሳ ላይ ስንዴ ያለበት ሁኔታ እንዳለ መውሰድ እንችላለን። ዳይሬክተር ኦላናን ወልዳሌ ሆጂ ገምታ ፌደራላ አምባሳደር ሽፈራ ሽጉጤ ገመሳኒቲን ዋንቲ አርአገር ጅጅረመ ጉዳዳ አብዲ ነመት ሆራ ኦሚሽኒ ኦሚሸሜ ወልዳሌዳን ዩኒየኒዳፍ ዲያቴ ገባፍ አከ ዲያቱ ጎቹን ዋን አብዲ ነመት ሆሩዳ ጀዳን ዛሬ ያየነው ነገር በጣም ተስፋ የሚሰጥ ነገር አይተናል። በዋናነት ያየነው የሁለት ወረዳዎች ላይ ስንዴ ምርት ከአጥናፍ የሸፈነ የስንዴ ምርት የተመለከትነው ይሄ እዚህ ሀገር እጅግ ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ በስራታዊ የሚባል ለውጥ እያመጣ ያለ ነገር እንደሆነ መገንዘብ ችለናል። አንደኛ በአካባቢው በስፋት ምርት የተመረተ ነው። ይሄ ምርት በዘመናዊ መንገድ እንዲመረት በሚደረገው ሚና ውስጥ የተደራጀ ማህበራት ሚና ምን እንደሆነ መገንዘብ ችለናል። የተደራጀ ማህበራት ሚናን ሰብስቦ ደግሞ ዩኒየኖቻቸው ማህበራትን ወክለው ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በማቅረብ ምርትን በመሰብሰብና በአግባቡ እና በተደራጀ መንገድ ለገበያና ለኤክስፖርት ጭምር በማሰራጨት ያላቸው ሚና እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ተገንዝበናልና ተስፋ የሚሰጥ በጣም ጥሩ ነገር ተመልክተናል ማለት ነው። ዳይሬክተር ኦላናን ጨውምሰ ቆነ ፌደራላ ዶክተር መንደፍሮ ንጉሴ ገመሳኒቲን ኦሚሽዱ ኩን ሄክታር tokkorራ ጫላን ኩንታል ጃተማ ኦል አርገምሲሳ ኩንጭሜ አከት ፉፉ ሆጀነ ጀዳን ኦሚሽኒ ኩን አከ ሞጥናቴ ሄክታር tokkorራ ኩንታል ጃተማ ኢነርገቱ ኩኒጋ አከ ብያቲ oomisha gaarii oomisha guddaa iddeetti argannu yennee yaannuudha. Investimantiinis gargaarsis xiyyeeffannaan addaas Baaleef akka kennamu akkasitti hojjetamaa jira jechuudha. Hoogganaan itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Bariisoo Faayisaa Gamasaaniitiin naannichatti lafti heektaarri miiliyoonni 11.6 misoomeera. Oomisha baranaarraa callaan kuntaal miiliyoonni 337 ol ni eegama jedhan. Barakan hektaara miliyoona 8.6 kan karoorfanne miliyoona 11.6 misoomsinee jirra. Isarraa kan eenyu miliyoona 337 ol kuntaalaan eegaa jirra. Oomisha tilmaamni oomisha duraa isaa agarsiisa. Tilmaamni oomisha booda immoo isaa ol agarsiisa. Bulchaan godina Baalee obbo Abdulakiim Aliyyi Gamasaaniitiin godinni Baalee iddoo oomishni guddaan irraa argamuudha. Bara kana lafa heektaara 583 oomishni keessaa 342 ol qamadii kilaasteraan misoomeedha jedhan. Godinni Baalee godinaalee Oromiyaa oomishaalee gurguddaa oomishan keessaa isii tokkodha. Akkuma guyyaarraa laalaa oollee Baaleerratti lafa bal'aa qonnaaf ta'utu jira. Isarratti oomishni rooban yeroo lama kan oomishamu. Oomisha yeroo lama rooban oomishamu keessaa tokko gannaa tokko arfaasaa jenneeti kan yaamnu. Akkasuma immoo yeroo sadaffaadhaaf jallisiidhaan kan oomishnutu jira. Kaarra laalaa jirru kun oomisha rooba gannaati jechuudha. Rooba gannaa kanaan akka Baaleetitti lafa hektaara 500 fi 78 facaasuuf karoora qabanne lafa hektaara 500 fi 83 ol ka facaafne kana keessaa qamadii qofa hektaara 300 fi 42 ka ta'u kilaasteraan faca'e jechuudha.